Naga. Saya gini. Nagu. Saya gini daga. Naga mai. Akan filter bira berida orang muda. Naga. Aku mana ini aku makan tu. Naga kerja. Jirta. Cangkuni Rabbira jedhama wincitti እና በሬዳ ዊንጪ jedhame nafxanyaan akka jirutti footoo kaastee qaban nama isa qofa laaluudhaaf finfinneerraa wincii dhaquu jira mucaa kana daawwatuudhaaf jechuun mucuma kana laaluudhaaf wincii finfinneerraa wincii dhaqanii irra hedduu feemasoota amaaraa kanaatu poost godha ijoollee keenya biratti nama tokko biratti argina agarree jechuudha mucaan kun amma akka ifiifuu feemasa ta'e waan beeku natti hin fakkaatu garuu feemasa guddaa amma wincii jettanii gisee barreessa Rabbirraa isinii dhufa si fakkaata mucaa baay'ee anamma isa jeefra CJ dhufa Rabbirraa ko እና mucaani afaan oromootis hin beeku afaan amaariffaan beeku afaan oromoo beeka haalaan jechuudha እና Rabbirraa namni hin beekne hin jiru I don't know yoo isin hin beekne keessaafu feemastoonni jarattiidha qoy isin agarsiisa suuraa biraatillee sirriitti kun ola mucaan akkana kun በጣም ነው የሚያምረው oh my goodness ቀላዲ ከነም በሬዱ ሙጫን ጀቹ አመን ዳው አርኪቴክት ጥቃቱ ረች ዱራን ጊዜ ሁንደ ሞርመራ ወንቲ አባ ገዳ ከነ ሂምባሱ namni keenya garuu nama guddisuun fedhu ni beeytani ka guddatee oo dhabamsiisu malee guddina namaa hin fedhu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf guddina namaa hin fedhu ni ka guddatee dhabamsiisu malee amma mucaa kana tokkoffa moodela bareeda wincii ta'uu qaba ambaasaadara mucaa bareeda oromoo nama oromoo bareeda keessa nama tokko ka qabnu isa bar የኛ ቆንጆ የኛ ሞዴል Rabbirraa jedhama guys namni beeyne akkamitti jira ati sirta maaki Ameerikaa artamini deemu malee Ameerikaan jiraan Kaayiroo jira garuu inshallah durii ki Ameerikaadha ay intana ibsan rafi ibsishano biyya isaa jira adaan galtanii daa'ii kodu tokko jirtum ta'e biyya tokko jiru adda jira okay ay ani sila taa'anii rafne mugaro riba soo rafee sun ta'eni akkasumatti ciisaa ture malee rafne shaashikee algeeffadhu shaashikee adda kee muluu hidhe shaashin kee way neetworkii akkana goggochaa jira maari waaw baay footoon kee fa baay'uma bareeda barati footoon በቃ አደት ባፎቶ አለናን መጣለን እኮ ዱባይ ደምተን ረኮን ጅሮ ለገረቢት ቢው ያተቆሽ እሺ ማማ ኮቱ መቻራ ጋፈና ኢትዮጵያ ላይ ቆፈና በሬሳ ፌስቡክ ረቢ ከይስማና በሬሳ ቢከንዱ ወላሂ ጋፈና ለቀ ኒን ጠቃ ቢከውን ዘይ እንደቀ ኢንሻአላህ አንማስ ኢትዮጵያ ሞበረና እንዲ dhugaa nagaan kootu iddoo jalqaba ati ko barriin gaddaa nan dhufa jettee uguma ufti se'ee eegaa ture yuwer namni jeene waan takkaasitti waraqaa tokko namni jaayeen saniif yufna inshallah siifoo qorra kamitti sin qabee jirari finfinneen qorriiti barammallee akkasuma amma ko waqti isaati ganna waan ta'eef yoo dirqaman wayyoo qorriti maali wallas bikana geettu itti qabbanaami qabban tiksa akkuma turani ማለት ጅራሜራ ከየሮ ድራቲ አማ ዋን ትደበለዩ አመስ ጀመ ቀበነው ይቲ በረከመለ thank you so much ኢንጂነር Otmar wallo Shashamane hayya shashamane bardachi na kan mude mai sinin ne guys ndagenya isin
Ay nagaan kuttumaa kilo gaa dhuftee nan kun nama Jechuma dachee suma lafa kana Oromoo si hundi kennu. jaalatan dhugaa. Gaafa sana Salamaawwi salfii ba'anii uumasiisimatu. Gaafaati Itoophiyaa dhuftu. Salamaawwi salfii Oromoon je'an tokko manatti otoo nafi. Galatuumi kennuu kootti galatuumi dhugaa. Salamaawwi salfii ba'anii siisimatanii jenni. Uummata kana baay'ee jaaladha bar dhugaa rabbii. Indoom Dhugaatu ijoollee baalee jedha. Reef kennanii dhiira jarri 300 fi kennanii bar. Isa dhuftee biyya barbaade deemtee Waaqayyoon achi nagahee jennaan ispoonsara guutuu kasii ta'uudhaan waan dhinaa nyaata. Chi Dubaay deemee jedhee. bakka Maamaayyee. waamee kana goote Dubaay keessatti deeme kanan si godhaa sanii si godhaa itti akkatti wallahi rabbi si hageessee hojii gaarii si haa galchu ishee lubbutiyyaa. Aha biiftuu ati Dubaay deemuu hidhaa? Dubaay deeme baachuu amma wanti deemti garuu wantidha hojii tamma waan hin jirreef jaaniin baatti namboota hin deemti. Okay. Ati isa jirta maaki Ameerikaa jirtamini? Deemuu deema malee Ameerikaan jiraan Kaayiroo jira garuu inshaallah durii kiyya Ameerikaadha. Haati Faaxii jirti maaloon dhugaa waggaa. Ni jirti asuma Isheen baay'ee tokko na xaamte dhugaa rabbi isheen illee. wajji jirra asuma jirti Faatush. Akka saanaa inni ammaa intana ibsan irraa fi ibsi shaanuu. Biyya isaa jira. Addaan galtanii da'anii kooduu tokko jirtan ta'e. Biyya tokko hin jiru adda addaa jira. Rafaa jirta? Ani sila taa'anii rafnee garuu hirriba osoo rafee osoo hin ta'ini akkasumatti hin ciisaa ture malee rafne. Shaashi kee olgeeffadhu. Shaashi kee. Adda kee muluu hidhe shaashin kee. Wayi neetwoorkiin Adda akkam na kootu guddaadha goggochaa jira. kanaafidha. Maali? Waaw footoon kee fa baay'uma bareeda barate. Footoon bakka addatti ba'a footoon beekan. Kan inni kan makimoo? Hiitu ati footoon Maakimaan bakka ta'e. Footoo si baasis. Yeemurra. footoon teelegiraama gubbarratti harkee barbiiftu footoo bareedaa qabda. Ani moo ani eessa fide teelegiraamirra ka'ee jira. Profaayila teelegiraama irratti hedduu footoo bareedaa kana iddoo bareedu. Nan gadhiisa malees. Ani koo teelegiraama sana maafisha sinseenee bar. Footoon achi gubbaa jiru kan nama biraa ture. Ishuma ishii miti jedhama. Hayi sodaachama sin jedhe bar. Hayi mooni kobbaleetii iyyaatti bar suuraan. Bar hayi siin jeen jira barti teelegiraamaan na dubbisinaan jenne. Koo ani Teelegiraama sin jedhe. ጊዜ ቁጥሬ ይሄን ሙለታ ቁጥሬ ይሄን ሙለታ ጊዜቲ ቴሌግራም ረቲ ነምበር ይሄን mul'atu baasitu kiyyatti barreesse waan ta'eef mul'atu suuraa bichaa mul'atu suuraa fi maqaa. ኦኬ ሲፋኒ በዲን እሺ Malu baka. Malu baka maki. Fulo na deemsi shi makisha. Next baka na gamburan kisa ni wala tuma. ሪፖስት
siifin hojjedha garuu yoon si hojjedha namni biraas gaafa akkana danaa hojjetu maal jaa sammuu tiktookiin xiyya bakka. Indee ati ana akkoo ammala laayif irra teechi saameeqa dirreesii birri ammanaa guuraa fi birri ammanaa guuraa fi jechuun rakkoo maamaa viidiyoo na hojjette bakka bachaa namni hundumtu sappoortii na godha bara. Oolee hayyee. Geessan isa dhugaan jedha rabbi bakka ji'a tokko naa kennite guyyaa meeqannaa fi seetan guyyaa meeqate. Godhuunis bara akkuma si hojjedhe itti riipoosti yoo si godhan hordoftoonni namni 900 kun hundinuu ni ilaala. Achirraan immoo dhaqaatii gaayis riipoosti godhaa fi fooloo tolchaa fi eenyu garuu namni maallaqa siifan. Kuween Dubaay jiraatti. Qarshii meequma dhibba? 100 ishiin amma 35 irra jirti 65 yoon itti dabalchiiseef birrii Itoophiyaa 100 gaafa guyyaa 30 naa galchite fooloorsii ishiitis gaafa guyyaa 30 yoo galeef. Okay. Inna ammaati galgala laayifii irra teechee amma kana diresii kana godhaa fi birrii 10 kennaa feetta innaa yoo ishiin naa kennite immoo laalassa. Tikeetti barara oomtuun jiru kana booda bakka asii wajjin akkanatti fataa hidhee taa'ee taphachuudha. Boy gisee bocha Oromoon fooloo siinii gooti. Maan boyina? Boo? Haala tan teetaa duutee fa'aa akkoo tan teetaa duutee fa'aa yaaddadhuti boy wallahi fiif godhan. Akkoo inni kanuma duute yaaddatee itti qabda viidiyoo irra kaayyattee. Alfuma dhibba tokko barbaade rakkoon na jira rakkadhee jai boy wallahi indaa'um si qarqaranuu akkamitti naqanii. Sila wallahi yoo hin booyin akka Oromoo akkasii barbaaddu takkiin xuraayii takkiin booyi lameen kanatti Oromoo siif gootu waan ati barbaadde. Akkanatti ati rifeensa irratti manaa baay'ee xuraawaa. Kan si ngoodin jiru wallahi rifeensa kanas duubatti Geetaan isuma dhugaadha garuu ko normaal isuma dhugaadha dhugaa rabbi asaaba ani amma hin beektu hundi keessanuu akkan keessa jiraadhu akkamitti akkan jiru hundi keessanuu hin beektu yoonni nu hubachiisu hin jiru waan ta'eef yoommoo asaaba ishiin 100 sana naa galchite ani waan itti miidiyaarra dhufe itti waqqafamu hin jiru jechuudha maaliif kanaan naa godhu immoo siniifis hin bichaadha. Geetaan Bakka asii meebar amma booda fooxaa rifeensa kanas duubatti hidhadhu fooxaa irra darbadhu akkoo taduufe yaadadhu imimmaan itti qabi hooy jeetuma booyati. San booda Oromoon tiyyaan fooloo 100 miti 300 si baastee abdhalti. Oromoon nuti booyicha barree jira si galee xintirraa gaafa durirraa booyicha barree waan ta'eef yoon booyi wali nama nudha. Si galee? bakka bo'uun dirqama kiyya ta'e kaagaas. Inumaan dirqamaan inni ba'uun dhugaa rabbi hasaaba maaloo dhaqaatu ammoo mi'a akkaawuntii ishii mi'a ollaa gubbutaa dafaa. Ati garuu booyicha ni qabdaa? Araa yoon gadde qofan bo'aan. Daftee ni boochaa? Yoon gadde dhugaa garuu garaa hin jabaadhu baay'ee dafee mimannaa dhufa namnis yoo naannolee dafeeti mimannaa dhufa. Mee ammaa kuma dubbisii sana yaadadhume waa meeqa akkasii gootu? Ikkoo isa si wajjis. Kuma dhibba kan luuceesti mee amma arraa antina namoosisiisi maaki. Taaptaa godha guys. እናንተ አሻብደኝ kuma dhibba tokko nama mallaxaaree juman ijaan argu. Maaki nutti hin boochisini hin gootanii firee fooloo guys hin gootanii tani bas. Kuma dhibba tokko kannaniif yoo Maaki micayyoon dhuguma boochi dhiisi maalooyi. Indee dhuguma ishee jettee Koko mucaa namni yoo boohin bakka jechuun I don't know. Fooloo si godhan ganama viidiyoo akkasitti hojjedhu shi. Amma kuma dhibba tokko wayyaa hasaabdee. TikTokii isiiti miti kanamaati kuma dhibba kannaniif. Kiyyaa miti guys kiyyaa miti mica'u kuyen jedhamtu takkatu chaayinaal injinaa kenne. Yoo akkaawuntii kuma dhibba tokko galchisiisi amma gaafa guyyaa 30titti immoo birrii Itoophiyaa kuma dhibba tokko siin galchaa naan jetti. Isuma dhugaa lammoo isuma qabatamaa jiru. Isuma dhugaa. Kasoba takkan qabu. Ittiin boochiseen jaani. Waa nyaattee sila? Nyaadhee jira. Nyaadhee ka kuma dhibba tokko santu fuuldura deema hirribnu nan qabu dhugaa rabbi.
Akkuma ijji goggooyde maaliin beeku waanti dur garaa nama goggogaa amma ijaan nama goggogaa bara yoo nyaata nyaan ijji kun akkanas taate akka lafee kan akkamanas taate nyaattee Kanaaf boodide. Maticha akka nama kosokkosu geete. Ani dhugaa waaqayyo dhugaa rabbii kuma itti kosu naa mallattee. Maqaa isaan xiqqoorraa murii mudhii sokutee bar rifeensi mudhii sokutee adati ganaa ijoolleedha ganaa waa meeqaa mudhii kutamuu teessaati mudhii sokutee rifeensi mee xiqqishoo ofirraa qannasi mana rifeensaa dhaqiti. Nan qannasa dhugaa yoon qannase immoo eeggatee dhuma hundi isaa. Duudda ganaa ilmootti baadhachuu deemtu rifeensa fardaati mudhii of kuttee bar xiqqishoorraa xiqqeessi ishee ani birrii kuma dhibba tokko santu duddana kutee minanya amonya dhusaa waan biraa miti bara. Wallahi ni ulfaata bar wantichi kun ni ulfaata ijoollee dhaatte harkeetiin akka qabee bar hay rabbii musiibaa isin buusee injeen biqars zannaxu yoo afi yoo jakka to ka ko jarichi nu manarra taanii tuma dhaaniin bar gaas taap godha me dafa to ndike sanu taap godha biiftu ko aro hogala to nishi taap godha me manni mana kana taap godhani yata nama bira boolona taasisu de yaata. Guys, tap godha sila waa kannuun Oromootu harki qorqotee moo maali moo anaatutu jijjiirame. Kan malee waa kannaa isin harkaa bahutiti. Mindinoo akkana taatan. Gawwaajjees taatanii bar guys kan malee maal taataniiti. Kiisha keessa harka keessi haftee hin qabu jechuu baraddoonaan asuma barachuu eegalte ijoollee mana madaamii an diyaaspooraadhaan hin jenne gudii bar. Inde diasporonni man darbadha waan mateen adurree soo ta'een darbadha. Diaspora waan kaafe bunaan dhuute as darbitaa darbii bannaat harki kee akkana ta'e maal inni sila eenyu hulaadha hojjetu. Ati diaspora giftara ta'e namni wallaaltee jira hunduu sirratti be. Hulaadha hojjetan osoo hulaa silkii xiyyaratti bilbil mana kiyya nama dhufu hulaan raambanaan calleessi suuta dubbadhu. Hai. Hembanu. Si. Ati amma jechuudha shukutii Oromooti sila kanaaf sirriitti beeki. Osoo silkiinatti bilbiliin hulaa namaa dadhaan wallaahi. Alaawaa itti jettee jirta. Usiyati. Maal ta'e? Indi maal gochaa jira?